ما في قرقر ما في منا تو متى جارتيكو دفن مدامي دفاجرة أما جتون rakkoon keenya kun maaf furmaata argachuu dide maaliidhaaf nurraa calliftanii ajandaa godhannee waa'ee rakkoo ijoollee kana dubbataa jirru maaf akka ammoo callifamu maa gootanii maaliidhaaf akka callifamu gootaniitiin rakkoo ijoollee kana osoo furmaata argine maaf callistanii ummanni Oromoo warri sooshaal miidiyaa fayyadamaa jirtanii ijoolleen kun furmaata arganne jilli amma suudii dhufee waan inni furmaata tokko hin galtanii hin haftanimoo hin galtanii waan tokko wanti inni nuu kaa'e hin jiru isin hawaasni Oromoo warri ijoollee kana sagalee ta'aa jirtanii maaliidhaaf ammoo jechuudha ajandaa ijoollee kana qabbaneessitanii cadhistanii durallee beektanii ajandaa kana qabbaneessuu kennatu rakkoo ijoollee kana mataa irratti baasee rakkoo ijoollee kana akka itti hammaatu godhee jechuudha kana gatii ta'eefi yaa ummata Oromoo ijoolleen kun mana hidhaa keessa du'aa jirti miidhamaa jirti kana argaa jirra gaafa isaan du'a isaaniitii iyyuun duratti ammoo lubbuu isaanii haa baafannu ummanni Oromoo kan sooshaal miidiyaa fayyadamaa jirtu rakkoo ijoollee kana ammallee itti xiyyeeffadhaa dubbadha rakkoon ijoollee kana akka isin eegee qabdanii kaataniitiin akka bofa beektanii eegee qabanii yoo gadhiisanii dhaqeetumatti dirgim jedha sineef gala hantuutallee jechuudha boolla qotatteettu eegee qabdee ajjeesuudhaaf dura yoo harkaa dhabde hantuuta harkuma eegee isii qabuuf itti fiidda miti ammoo isiin si harkaa wixxifattee boolla sanitti gixxim jetti jechuudha rakkoo ijoollee kanaa isinii jechuudha eegee qabdanii qaccee qabdanii wirwirsitanii kaatanii torbee takka irraa dubbattanii kaatanii jechuudha Abdiil Maasii Komandoo ka jettu nama arrabsinaan jedhaa jirtanii moo batalaa dhageeffadha ijoollee si Komandoo hedduu isin kabaja hedduu isin jaaladha feetan na jala koottaa isinitti tolu barreessa isinitti toluu baatu kabajumaan na jalaa baya bakka guddaa isinii qaba garuu koomentii keessan irratti xiyyeeffadhee jira dhageeffadha koomentii keessa irratti xiyyeeffannoo godhee jira adaba godhadhaa ta'a hedduu isin kabaja bakka guddaa isinii qaba kabaja na biraa hin dhabina masxanqaqaadha isii dhumaati isheen kun guyyaa baay'ee isinitti xiyyeeffadhee jira hunda miti garuu tokkoof isinii deebisaa jira dhugaa rabbii dubbachuun malsillee isinii deebisuu hin barbaadu annama arrabsaan jiru giddiidhaan nama arrabsi jettee warri arrabaaf keessa na kaa'uu dandeettu siif hin tasaa akka achumatti dhaabbadhu sitti tolu na dhageeffadhu sitti toluu baatu wucci maan xarraa natu si waamate kanuma isiniin jedha dhiifama guddaa waliin jechuudha bakka guddaa isinii qaba onnee koo keessa jirtanii isin jaaladha isin kabaja garuu xulxulin jedhinaati adaba godhadha akkuma adaba qabdan sanitti adaba keessaniin deema shamarranis ta'e ilma dhiiraas ta'e bakka guddaa isinii qaba kabajan fixatina adaban fixatina kanaafi طيب مدامي وامتك ايش مو كودي سيجرا كومنتي انا دفانا صبر يا بومي جالي سيجارتي اچمتي ليتات مي ام نمني كملو جاي كيسا لقفتي دمتي يعني مامي مال دبدام بايا دي ابو جول بايا دي ابو موتي فوفا مي وري جرتناتي ما والله بايا دي بانتي مامي يو كاني بايا دي با يو كاني برو فاكلاس ديما نورو جنرا هورا بولا جنة هورا جنة سورا بيير راكب دمال مشكلة ركون كنكي أج وجوله يو جرة جتني تفوفا يو كان يمونا كان ترى خلاص والله مدامته مشكلة مدامي مشكلة راكو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا نوما ترى جرا بايدي بايو كان خلاص بايدي بو اتفوفي بايدي بو ما تمفوف أدان ترى صبني اللي ولا كاسو بايه ترغتي تيفي
la namni keessa dubbadhu sanyii ofiin deemine tayyib namni keessa yaatanii dhiifama naaf olchaa isiniin jedha. Wallahi ishkiilaadha barri daa'imni tuni rakkoodha. Kanaafuu itti fufee gajattanii yookiin rakkoon qabu ittiin fuufa galatooma hammii jirtani anatu isinitti balleesse waan ta'eef jiruufi amaatiin uffatanii jedhanii maal godhama akkanumatti kushiina arabaa keessa fiigaa asirra dubnee yeroo dubbannu waan nutti ta'eetiin dubbannu isinitti hin fakkaatin kushiina arabaa keessa luqqifataa fiigaa tumanii asitti dhumnee iyyaa jirraa jechuudha. Okke galatooma walitti fuufi jettan sheer godha lama hayyee akkanitti hafuufuu yoo barbaadan sheer godha warra keessaa luluqqifateetiin fiigee lixe jedhe naa fida lama shixa isaan naa fidaa shibiroowwan ko shaarmuxaa ka'ii deemu dandeettii qaqqabu isaayyuu akkasii shaarmuxi walla warra dandeettii qabu nama dandeettii qabu muya dandeettii qabaachuudha sunuyyuu jechuudha. Yeroo koo abshir cinqamiin yaana arrabsuudhaaf hin dhiphatin warra ishii keessaa deemee jedhe naa fidaa kalaas qaqqaaliiwwan koo madaamiin sanuu fidii akka rakkoon qabu akkanumatti fiigaa dubbannaa. Haya rakkoo ijoollee keenyaa irratti wanti isiniin jechuu barbaadu baay'ee dubbannee irrallee isii galchaa okkii rakkoon qabu. Eeshi lubbuutii kalaas rakkoon qabu. Baay'ee dubbannee jirrallee Oromoo kan waa'ee rakkoo ijoollee kanaa hedduu dubbannee jirra. Ammallee dubbannee irra jennee dhiisuu hin qabnuyyuu ammallee dubbannee jirra jennee addaan kutuu hin qabnu. Miknaatu ijoolleen kun galaneecha keessaa furmaata tokko arganne takkaan galle takkaa furmaata hin arganne jechuudha. Sida kana gatii ta'ee fi nu warri sagalee ta'aa jirru kun jechuudha. Ijoollee kana sagalee ta'uu hoo akkuma itti fuumnetti akkuma jalqabnetti itti fuufuu qabna. Dubbachuu qabna. Furmaata akka isaa argatanii fi dhiibbaa barbaachisu tokko gochuu qabna. Tokkummaadhaan lafaa kaanee tokkummaadhaan akkuma socho'aa jirru kanatti sochoonee ijoollee kanaa furmaata haa goonuuna. Saidi gurba sagate ndune no jirtaat wanta fungaa way maga jiraate ngadi lubbuuduma kanaafi ijoollee kana birmadha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf qabbaneessitanii jirtanii maaliif akka isin qabbaneessitan hin beeku waa'ee rakkoo ijoollee kana maaliif akka isin qabbaneessitaniitiin deebitanii lash gootan an hin beeku. Ijoolleen kun furmaatan arganne galanii furmaatan arganne jilli suudii dhufeera jedhanillee wantummaan isaan ijoollee kanarra geenneerra jedhanii haga ammaatti wanta isaan gadi nuu baasan takkallee hin argine jechuudha. Ijoolleen kun haga ammaatitti furmaatan argan mana hidhaa keessa ta'anii viidiyoo waraabaa jiran argaa jirtan. Qaamni isaanii ciccite sheer godhee jiran jala seenaati ilaalaa jechuudha. Ijoollee kana jechuudha warra laayivii mana hidhaa keessa ta'anii waraabaa jiran jechuudha. Kana keessa qabaan akkuma itti fuufetti jira. Nu qabaatuma jiran. Sagalee okay. Sagalee taa'ayyoo haa ta'u sagalee kan kosi'ee ture haa ta'u. Nu qabaatuma jiranii qabaan akkuma itti fuufetti jira jechuudha. Ammallee ji'a torbaffaa keessa seene kana gaafa 15tti of qopheessa. Warri mana jirtan shaanxaa kan kee qopheeffadhu waan hunda kee jaayisa godhuuti manuma keessa taa'i jechuudha. Warri dalagaa hin qabne maaliidhaaf gisee qolamata qabdee uduu shaadaa atiin qabatin keessa si darbattuun beektu waan ta'eef shaanxaa kan kee fudhadhu qopheeffadhuutuma taa'i jechuudha. Ammallee qaraara biraallee isinii baasanii jiran jechuudha. Kana keessa dhageeffadha. Amma iyyiinsi kun amma sagaleen na jalaa babbade jechuun jidduudhaan irraa biiz ta'ee deeme malee walitti qaxxalee itti fuufuu barbaadee ture jechuudha. Maal godha maree jiruu biyya ormaatii keessaa na waamtee namittiin wanti an jechuu barbaadu warra mana hidhaa jiru qofaadha hin iyyina. Warri raasaa jiruyyuu hidhaa keessa jira. Rakkoon akkamitti warri raasaa jiru hidhaa keessa jira yoo jenne mootummaan Suudii karoora biraa baasee fide ammallee dhageeffadha karoora inni baasee fide. Warri kana dura addabaabaayii hin dubbatamne malee kana duraayyuu wanti kun dubbataa ture an arabarraa dhagayeetu manii dhugaa ta'aa dhara ta'aa yaanii jechi arabaa kun namaa hin galu gisee tokko gatii ta'ee fi tuffadheetuma dhiise isaan hin qaaqanii. Maal fide mana ijoolleen kenna ka ala jiran kireeffatanii keessa galaa jiran mana moofaa bitittiin godhee billiitii baasee diigaa jira.
biyya qulqulleeffataa jira mootummaan biyya nadaafaa godhataa jira. Akkamitti akka Dubaay isaan gochuu deema. Manfu'aa isin jettan Jidda keessa imaarata moofaa ta'e imaaraa ka Arabas haa ta'u ka jinni jankas haa ta'u imaaraa bifti isaa moofaa ta'e hunda isaa lafa gadi arraaggafaa jira. Siniif gala? Wade bulooki. Imaaraa moofaa ta'e hunda isaa bittinneessee diigaa jira mootummaan Suudii. Xayyib imaaraan diigamaa jira. Imaaraa ijoolleen keenya kireeffatanii keessa dhokataa jiranii bittinneessee diigaa jira. Warra mana hidhaa hin galle mana hidhaa keessa rakkataa jiran. Warri alatti kireeffateetiin galu imaaraa kana mana isaan kireeffatanii irraa diigaa jira. Irraa boorataa jala dhaabee gadi hargufaa jira. Ishii ijoolleen keenya eessa dhaqan warri raasaa jiran. Eessatti galan jabala keessa dhakaa keessa galanii dhakaa keessa bulanii dhakaa keessa taa'anii dhakaa keessa jiraatanii warri dhokatanii riskii barbaadaa jiran eessa taa'anii riskii barbaadatan mee bakka kam taa'anii riskii barbaadatan warri ala jirullee hidhaa jira. Kana keessa mana ammoo Arabarraa kireeffachuuf mallan isaa guddaadha. Akka Arabaatitti kireeffadheetiin imaaraa moofaa diigamaa jira miti imaaraa haarawaa kireeffadhee yoo jiraadha jette ulaagaalee baay'ee si barbaachisa. Hiqaamaadhaan malee fudhachuu hin dandeettu takka jedhe. Lammaffaa birri 30,000 40,000 25,000 26,000 shuggaa tokko fudhachuudhaaf. Xayyib ijoolleen kun dalagaa hin qaban. Dalagatanii hin qabanii dhokatanii walirra tataa'aa jiranii isaanuu walirra tataa'aniitiin qabaa kana jalaa riphaa jiranii ishii birri 25,000 30,000 eessaa fuudhaniitiin mana kana kireeffatanii mana Arabarraa kireeffataniitiin wanna jedhan. Hiqaamaas hin qaban. Warri hiqaamaa qabullee namni kenna wallaahi billaahi ka garaa siilaaf hin jiru. Namni kenna ka garaa siilaafeetiin hiqaamaa ofiisaniinuu mana sansii fuudheetiin jedhu hin jiru. Lubbuu ofiitiif sodaatara kullu nafsitii hundi namaayyuu nafsiidhaan. Akkasitti tiyyaan fiig hiqaamaan kee kun waynarraa ballagama wayna jala akkas ta'a jedhee hiqaamaa isaatiif jecha jechuudha. Wallaahi lammii isaa rakkinnan baasu namni biyya kana keessatti. Deebi'ee hiqaamaan kee sun illee hin qoratama habiibti irra deebi'ee habiibii dhaggeeffadhu. Hin maram. Eessa daladda dhaggeeffadhu. Eessa daladda kafiile jala yoo daladde akkamitti ammoo asitti mana kana fuudhuu dandeettee maal daladda qorannoo santu jira. Garaa laafameellee uduma ka fuudhamuufiitillee ati barraa dalagatta hiqaamaadhaan asin mana qabdee jirta. Barraa dalagattu bakka feete dalagattu dhiiftus asin mana qabdeefi jirta miti hiqaamaan kan keessuun hin laalama. Eessa daladda bakka kana dalaga kafiile jala jirta. Qorannoo kana diddaadhaa fi ciqiciqee minna kana diddaa fi warri hiqaamaallee fuudhaaf hin fuutuuf ijoolleedha man. Xayyib ijoollee eessatti rakkataa jirti alatti rakkataa jirti alatti jabala keessa rakkachuu diddaa ma harka of kennite ofii isiitiyyuu. Kaan irrattuu jechuudha dhaggeeffadha warra mana hidhaa keessa jiru usuu iyyinu isaanuu itti uf dabalanii ofii isiitii uf kennuu deemti. Warri mana dhokatanii taa'aranillee boru gaafa manni hundi irratti diigamee gaafa bakka galtu dhabde gaafa bakka teettu dhabde ijoolleen kunuu kan warri raasatti hafanii jechuudha ofii isaaniitii uf qabsiisanii harka mootummaa Suudiitti kennuu deeman. Tooftaa mootummaan kunillee ittiin gadi nu cabsaa jiru. Tooftaa mootummaan kunillee majuula biyya isaa keessaa baasaa jiru. Tooftaa baay'eetti fayyadamee deemaa jira. Tooftaa hedduutti fayyadamee jechuudha majuula biyya isaa keessaa xaragee fixuudhaaf deemaa jira. Warra mana hidhaa qofaadhaa hin boo'ina. Yeroon bo'aamu amma ka mana keessa jirullee kan ala jirullee kan hin qabamnellee yeroo ati gadi baatee boottu amma. Taa ilaala warratti manfaa keessa jirtanillee dhaggeeffadha amma isin irratti gingilchanii dafaa keessaa gingilfadha bakka tokkotti baqadha. Warri manfaa teettan keessaa baqadha. Iddoo manoota iddoo yoo dandeettan birri walitti awwaaxaa birri walitti fuudhaa warri mana jirtan iddoo safaroota Arabaatitti qabadha. Safara Arabaatitti qabadhaa isiniin jechuu barbaada. كله؟ أيوة. وهذا كمان؟ أيوة كمان.
خلي بعيد هذا بزيد هذا خير جزء تودت خلاص عفوا kanaafi jechuudha kanaafi isin warri ala jirtaniyyuu jechuudha hidhaa keessa jirtan walii iyyuuni walii birmatuuni sagalee walii ta'uuni dhugaa rabbii dubbachuuf ta duraa osoo hin taane ta ammaati jechuudha amma sa'aatii ammaa kana walii birmachuun walii iyyuun karra mana hidhaa keessa jiru qofa osoo hin taane warri ala jirtaniyyuu hidhaa keessa jirtan hidhaa keessa jirra jedhaa gadi ba'aa iyyadha warri safara imaaraani moofaa jirtani jabaadhaatiiti nama waraqata qabutti kalaaya dhageeffadha nama waraqata qabutti kalaayaatiiti isatti irkadha warra waraqata qabu warra hiqamaa qabutti irkadha birre hamma dandeettanii walitti awwaaxaati imaaraan sun yoo kuma 20 kuma 30 ta'e hamma dandeettanii qabamtanii achitti mana hidhaatitti cinqamuu keessanirra hamma dandeettanii walitti awwaaxaa yeroo keessan dabarfadha warra hiqaamaatitti irkadha mana fudhadha mana diigaa jira taana laalaan dhageettanii jiddarraa arraaggafaa jira jidda irraa jissaa jira eegalee jira mootummaan garuu ishee manfuwaa tana quban qabu akka diigamu ammoo quba qabaaramni natti himtee jirti dhaga'ee jiras garuu isa jiddaa eegalamee jira jiddaa jissuu eegalee jira jissaa jira imaaraa moofaa ta'e imaarata moofaa kana eentu kireeffatee keessa ta'a ujoollee keenya dahaadha miskiinan keenyatu kireeffatee keessa ta'a gatii rakasaan amma 2,000 500 800 3,000 shuggaa fuutanii keessa jiraattanii miti amma wanti akkasii hin jiru argachuu hin dandeettan wanti akkasii kanaafi jabaadha warri waraqata qabdanillee wallahi waraqaa si harka bishaanitti buutee ciccittuu fi lammii kan keetitti hin boonini joo baddes yoo toltes lammiidhuma keetiin tolta ujoollee keenya kan waraqata hin qabne ufitti dhiyeessaati mana fuudhaa fi manuma ofii fudhattan sanis awaalaa dalagataa jirtan mushawwara dalagataa jirtan mushawwara kanallee numarraa fudhataa jirtan ujoollee makanarraa fudhataa jirtan isaanuma ooftanii bakka tokko geessitanii isaanumarraa fudhataa jirtan isaan bira dhaabadhaa argitanii waraqata kana ittiin boonina ujoollee kana bira dhaabadha ujoollee kana karakkate rakkataa kenna ufitti qaba shamarran rakkatte ufitti qaba dhiirri rakkate ufitti qaba warra waraqata hin qabne warra bak mana itti galu dhabe jechuudha gulanatti itti deemaa jira fuulduratti mootummaan suudii kana beeka waan salphootti hin laalina waan qallaalitti hin laalina karaa itti majuula biyya kana keessaa baasee fixu hordofaa jira dhaatee deemaa jira waan ta'eef mootummaan kun jechuudha kanaafi ujoolleen kennallee jechuudha warra waraqaa qabutti kalaayaa isaanitti dhiyaadha isiniin jechuu barbaada uf eeggadha yeroodhaan dafaa uf dhaqqaba qabaan kun dingata nurra akka garagalee beektani miti dingata usuma hin beekin dingata ka'e miti takay ujoollee kenna xurruqi godhee garatti deebise mana hidhaate ol guudha amma tana yeroodhaan uf dhaqqaba jiddarraa eegalamee jira ujoollee jiddaa dawwalaa hubadha dawwalaa gaafadha garuu warri riyaadiin keessa jirtan safara naannoo arabaatitti mana fudhadha dafaatiiti safara arabaatitti warra hiqaamaa qabutti kalaa safara arabaatitti mana fudhadha safaroota arabaa hin fattashanis jechuudha dhageeffatanii hin fattashamus safaroonni araba safara akkasiititti warra hiqaamaa qabutti irkadhaa mana fudhadha akka duraa waraqaa kijibduu waraqaa sumaalee waraqaa akkasii kijibduu baafadhee mana fudhadhaa wanti jedhamu hin jiru abadan hin jiru isallee akkamitti waraqaa kijibduunillee fudhachuu dadhabde yoo jette isinumatu mishkiilaa guddaa hojjeta mana waraqaa kijibduun fuutanii kaarbaa hin kafaltan ka bishaanii hin kafaltan gaafa ka kaarbaa isinitti gahe gaafa ka bishaanii isinitti gahe ji'a fixatta waggaa tokko yoo teettanii yookaan ji'a jaha yoo teettanii keessa daaraa dhaattanii kaarbaa isinirra qoxxaree yoo 700 gale birri 700 san kafaluu diddaaf keessaa jettanii keessaa luqqifattanii deemtan isiniif gala
Hiqaamaa kompiitara yoo galchani hiqaamaan kijibduudha eessaa si qabachuu danda'an hin baatu kompiitara keessaati bilbila kan kee lakkoofsa 5 irra deebiftee xirrigi gootee cufattee baafattee jirta. Ufumaa balaallee ofitti dhaltanii isin dhageeffadha. Karaadhuma itti isin qabnee isin dhiibnus wallaallee jirra. Amma waraqaa hiqaamaa orijinaalaa yoo qabame eenyu abbaa eenyu baa'uu hin danda'u. Hiqaamama isaa san gixximitti godhee kompiiteratti dha'ee qolamata isaa qabee birrii isaa irraa fudhata. Kakaarbaa kan bishaanii jechuudha. Isiniif gala. Kanaaf isinillee rakkoo hojjettanii mishkiilaa galaxa hojjettanii galaxa isin hojjettanii rakkoon isinumarratti hammaatteetiin jedde amma mee hamma warri mana hidhaa kana keessa jiru furmaata argatee nuu galuu fi isin warri ala jirtanuu hidhaa keessa jirtanii furmaata warra hiqaamaa qabutti hirkadhaa barbaadadha isiniin jedha. Kanatti warri dhiiraa kan hiqaamaa qabdus ijoollee kana deeggaraa ijoollee kana ofitti qaba. Warri shamaraa kan waraqas qabdus warri ala galtanii warri mana kireeffattanii mana galtanii shamarran illee ofitti qaba. Nama kamiifuu haa ta'u lammii kan kee Oromoo ka ta'e Amaara miti. Amaarradhas diina kenna borus diina kenna. Naafxanyaaf Tigiree ofitti hin qabina. Kanaanumatu isiniin jedhee liqimsaa fudhadha. Lammii Oromoo ka ta'e lammii Oromoo ka hiqaamaa waraqata qabdi ofitti qabi. Ofitti qabiiti rakkattus waliin rakkadhu argattus waliin argadhu. Rakkoo hamtu as deemaa jira. Kana isiniin jechuu barbaada warra mana hidhaa keessatti dararamaa jiru sagalee ta'a. Warra ala jiruufis illee isinillee tanatu isin eeggataa dafaa iyyadha gadi bayaati iyyadha uu jedha gurra lamaan cuqqaaladhaati iyya. Anamma qorratu hammaate malee fooqii saxohaaniin jira. Gurra lamaan qabadhee gisee tokko tokko qorratu hammaate malee uu jedhee iyyina godha. Gurra lamaan qadaadadhuuti lakkoofsa 10 irratti deebisi iyyina godha gisee tokko tokko yoo rakkoo uummata Oromoo kana laale rakkoo kenna kana yoo laalu wallahi hedduu tokko na wanna jedhe. Ettani kanaafi sagalee ta'a warroonni fooloo gugurdaa baattee ta'a jirtu miidiyootiin jechuudha rakkoo ijoollee kana jechuudha gadi fageenyaan dubbadha gadi fageenya irratti hojjedha. Iyya meegisee tokko jedhamee gurra lamaan qadaadadha iyya wallahi kama iyyan koomenti kana jalatti waan biraa barreessuu dhiisaati iyya jedhaati. Kana isiniin jechuu barbaada warra mana hidhaati rabbii isin haa baasu gowwaa jedha tokko ammoo. Kan gowwame wallahi. Kutu gowwama sana. Abshir. Dhiiroo koronaan naqabee ture. Koronaan naqabee nami mirqaansi akkam laata. Arraba namaa kana illee nurraan buusu dhiiroo ofirrumaa na darbachiisa dhugaa koronaan naqabee ture ijoollee. Arraba namaa kana xiqqoo illee narra buutidde dura xiqqoo wasii aara dura. Amma narrumallee bu'uu dide maal akka ta'e hin beeku maal jechuudha jedhe taayyan. Kanaafi yaa ijoollee teenna meena kadhu jiru. Okay maal sii kadha biroo ko. Kanarra isin jechuu barbaada. Waa'ee ijoollee manidha. Dubbiin jalqaba na harkaa badde kanumaa wal keessa gixxim itti goggodhaa jira waluma keessa itti qadaadaa jira isiniif gala jalqaba namittiin irraa nakaaftee dubbiin harkaa balleessite jalqaba madaamiin dubbiin harkaa balleessite kana asumaan goolabaa ijoolleen mana hidhaa amshiiruu inshallah rabbiin isinii haa birmatu walumaa galatti lammii keenya kan ala jirus isinuma faana hidhamnee jirra warri mana hidhaa keessa jirtanis amshiiraa rabbiin furmaata tokko nu fidu mee warri as dhufeetiin jedhe kun boru waan isaan gadi nuu bahaniin hin laallaa waan boru isaan gadi nuu baasan walumaan laallaa waan isaan jedhamee walumaanuu dhageenyamee hafte boru itti deeba. Kana isiniin jechuu barbaada. Ummata keenya ummata qaalii ummata gaarii ummata yoo bishaan gaafatan aannan namatti kennu ummata yoo qixxaa gaafatan marqee namatti kennu ummata gammoojjii baalee keessatti dhumataa jiru wallahi viidiyoo tokko ka amma gadi lakkifame shee sa'aadii baalee faga lakkisaniitiin jedhan argee hedduu tokko silaa garaani manu gubata inuma boonnaa inuma cinqamnaa uffanaa nyaatu lammii koo inuma jenna inuma iyyina waa takka jechuudha. Viidiyoo sallaalee hedduu garaan na cabee qalbiin baay'ee na cabde qalbiin qarumaa nu cabdee jirti tama haftee bitittiin jedha fireeni gadi lakkisaa deemaa jirti. Ummata kana qarqaarsa maashaallah tabaarakallaa ummanni Oromoo hedduu galatooma dhugaa dubbachuudhaa fi
baay'ee sin galatoomfadha hamma kanaa lubbuu ummata kanaa yuunuudha qabu keessaniif galatooma garuu ammoo asirratti dhaabachuu hin qabu gargaarsi ummata kanaa ummanni kuni ummata dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jechuudha qamadiin baale keessaa maddu jechuudha oromiyaa irra darbee jechuudha ameerikaatu itti fayyadama Itoophiyaa irra darbee Afrikaa irra darbeetiini Ameerikaatu nyaata qamadii baale irraa margu qamadii baale dirreen baale biqilchitu jechuudha. Sineef gala adda ummata gisee ati bishaan gaafatte hoo itittuu jedhee ro'oo gad naqatee sitti kennu gisee ati qixxaa beelaa jettee qixxaa gaafatte ottee irra sii kaayee marqa sii kennu santu harcee jechuudha dhageeffadha harcee kiiloo 5 irratti haati teenya gaggabde jechuuni wallahi jechuudha hedduu onnee namaa cabsa hedduu tokko si gaddisiisa gisee tokko oromummaa ta'u si gaddisiisa gisee haati keenya jechuudha nama dhageeffadha nama wanti fedhe lolli gad hin jilbiinfachiifne nama lolli qolee isaa hin cabsine qoonqooniif dheebuun qolee isaa gadi cabsitee harka kennachiifti jechuudha. Adda ummata kanatu ummata lolaa harkan kennan ummata waa hunda harkan kennatu hin kennannetu adda ammoo jechuudha maal godhama ka akka nama dhibame kumni sakaalteetitti qoonqoo ummata kana sakaaltee jechuudha. Ummata kana miiliyoona haganatu guurame hin gaa usuu hin taane haadhateen na ta'adha harcee irratti harcee kiiloo 2 kiiloo 3 irratti gaggabde tana jechuudha ishee qofaa laalaa jirtan malee ka ishee caala gaggabu baay'eetu jira gatii ta'eefi gargaarsi ummata baalee eegalame kuni goolabamuu usuu hin taane inshallah haga rabbiin kana rabbumatu nutti fide sababa abiyyiitiin dallansuun biyyattii san keessatti rabbiin illee nutti dallanee ummanni keenya miskiinni nagaha miskiinni waa badii takka hin qabne dhumataa jira rabbiin jechuudha dallansuun nutti dallane kana nu araaramee raammata isaa haga nu buusutti haga rabbiin nu araaramee nu roobee ummanni keenya kun jechuudha qananii isaa ka durii sanitti dee'utti ummanni oromoo idil addunyaa kanarra jirtan jechuudha gurra keessani gara baalee gara ummata keenya gammoojjii baalee ummata keenya kan beelaha gammoojjii baaleetitti qalbii keessan dhageeffadha birriin takkitti warri biyya alaa jirtan birriin takkittiini isin walirra buuftaniitiin jettani ummata sanii jechuudha furmaata tokko fiddi dhageeffadha ummata san qalbii isaa tagodde jiifti jechuudha sila kana gatii ta'eefi qarqaarsa kana ummanni jechuudha biyya alaa jirtan badalaay ummanni biyya alaa jirtani qarqaarsa kana itti nuufuufa wallahi jechuudha kan rabbiin raammata qalbii tantee si laaffise jechuudha kan qalbiin tante an dhiiga oromoo qaba jettee sitti dhagaamu tokko waa'ee ummata baalee isinitti himnu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf qamadiin baale keessaa maddu garbuu arsii keessaa baale keessaa maddu jechuudha finfinnetti jechuudha ummata naafxanyaa jechuudha mataa irratti nu baase adda ummata kanatu beela'ee harka kennate ummata qawween gadi jechisiisee harka hin kennachiifne beelli harka kennachiifte jechuun nuuf ammoo hedduu tokko ulfaataadha hedduu tokko mataa gannu qaba jechuudha. Garuu alhamdulillah ummata oromoo sababadhaa qabna mataan gannuun cabu nu dhaqqabdanii jirtanii ammallee qarqaarsi ummata kanaa itti haafuufu akka dura chaanaalii maali hojjannee turre meenatti chaaleenjii chaanaalii jedhee meelaala dullummaan tunillee natti jirti narra laalina chaaleenjii akka dura hojjannetti jechuudha chaaleenjii dura hojjanne sanillee uduu eegallee ammallee bifa haarawaan chaaleenjii san hojjannee jechuudha komentiin tokko birrii meeqa akka qabdu minaaminte kana irratti jechuudha chaaleenjii garasii dura hojjanne sani usuu chaaleenjii san deebisnee jechuudha komentii laayikii sheerii hagana jennee chaaleenjii kana itti fuumnee jechuudha haala chaaleenjii kanaanillee ummata kana bira dhaabannee ummata kana lubbuu isaanii osoo baraaranne haga rabbiin raammata nu godhee rooba nu roobee jedhutti ummanni kun numa qaba numa eeggata dhageettanii ummata kan adda viidiyoo ishee sa'aati gadi nu lakkisanii jedhan laallee qalbiin nu cabe dura uf dhaqqabuu qabna dhageettanii dura ammoo ummanni kun maal keessa jira jennee osoo itti hubanne osoo yaanneetiin ummata kanaa birmanne ummanni kun waggaa 3 fi urgaa obboleessi keenya abbaa miskiinaa arafaati jechuudha hidhamee jedhe wallahi ummata baalee qoleen gadi cabdi anaa nyaatu urga miskiinni sun mucaan miskiinni sun hidhamee ummanni qarqaarsi irraa dhaabate rakkoo ummata kanaa hin ukkaanfame isiniif gala ummanni oromoo jechuudha kana gochuu hin qabdan ture wanta kaleessa arafaati hojjatu dhalootaaf dhiisee deemee arafaati mafaana hidhame ummanni gammoojjii baalee akkuma arafaati qilinxoo seeneen jechuudha ummanni beelaan saaxilamee jechuudha
waggaa kana hunda ummanni kun hagana qolee isaa cabuun hagana beelaan saaxilamuun hagana dheebuudhaan ammoo qalbii isaa kokkee isaa goguu jechuun wallahi nuufu salphina guddaadha. Oromoo ufittuu qaanya'uu qabna qaanfachuu qabna jechuudha. Kana irratti ammoo qarqarreerra jettanii adda qarqarreerra boruun qarqarru jettanii uf duuba deebi'u osoo hin taane qarqarsi kun qarqarsa itti nuufuufu ta'uu qaba. Qarqarsa mee gadi qabaatii mee ummata Baalee jedha. Gadi qaba. Ija qalbiitiin mataa qalbiitiin gadi qabaatii mee ummata Baalee jedha gadi qabaatii. Dhigeettani ummata Oromiyaa san Itoophiyaa san jechuudha. Qamadii achi keessaa maddu Itoophiyaa san lubbuu isaa jiraachisaa jiru. Adda ummanni kun yoo nu harkatti kufu jechuudha. Ummanni kaleessa nu nyaachisaa ture yoo nu harkatti kufu Oromoo nuuf salphina gatii ta'eefi ummata kana jechuudha. Qarqarsa kana itti fuufuu qabna. Viidiyoo xiqqoo argine rakkina xiqqoo argine jechuu akkuma jennee onneen keenya aanu jedhee boonnu saniin ammoo mani isii tanallee bu'uu qabna. Isii tanallee faanuma boochisuu qabna. Akkuma imimmaan gadi nu buusaniinoo mallaqattiillee faanuma buusuu qabna. Siif gala mallaqattiillee faanuma buusnee yoo jenne ammoo ati jette sun ammoo sii cabdi jechuudha. Maaliif beela baastee dheebotaa dheebuu baastee fayyiste gatii ta'eef jechuudha. Sila kana gatii ta'eefi ummata kana birmadhaa ummata kana bira dhaabadhaa qarqarsa kan biyya alaa jirtu hundinuu qarqarsa kanatti fuufa. Keessattuu warroonni biyya faranjii jirta warroonni jechuudha doolaara kana kash gootan kuni garaa hin jabaatina. Eessallee deemtan eessallee dhaqxan tara dibara yallaatti reeffi lafum waan fedhellee yoo ta'e ila ummata rabbi ol luqqisee gadi luqqisee gisee awwaan kana dubbadhu keessaa luluqqifatee yaa'ata ummata luqqaa. Ummata rabbi abaare jala ol abaare sheer godhinan ilaaliniiti maal keessaa luqqifattaa miti. Siyaasa dubbataa jira sitti fakkaate qoonqotee dubbataa jira. Dhageeffadhaa isin daqiiqaadhaan bargariidhaaf ruusa gixximuufitti gootani. Silaa qananii keessa jirtanii qananii adha isin keessa jirtan kuhumaa isin ittiin fakkaatu. Maal keessaa luqqifatta ol deebiitii sheer godhi. Gisee waa'ee rakkinnaa dubbatan keessumaa luqqifatti. Gisee waa'ee qulla'aa qaama qullaa dhufanii anamma laal. Usuu amma nama arrabsaa jiraadhe meeqnaa kana daawwatu isin beeka meeqa tokko sheerii gootan isin beeka meeqa tokko sagalee kee ciccirtanii tokko irra yuutuubii irra gadi lakkistan isin beeka. Garuu waa'ee ijoo yoo dubbatan waa'ee ijaa waa'ee gumaa tana yoo dubbatan keessaa luqqifattanii yaatan. Koottaa ummata luqqaa rabbi beekaa isin luqqiseeti. Koottaa sheer godhaa isa luqqifattanii deemtanii miti jechuudha. Kanaafi ummanni biyya alaa jirtan warroonni doolaara gadi kash godhaa jirtan riyaalillee amma keessaanuu warra doolaaraa qofaatu hin taane riyaalillee doolaara taatee jirti. Diinaarrillee doolaara taatee jirti dhageeffadha. Isiniif gala hundinuu widdii taatee jirti. Waan qabdanii walirra buusa ummata keenyaa jechuudha. Akka Dooktar Raayyaan hin jirree fi Arafaati fa hin jirre ummanni keenya maal akka inni ta'u anuu isinii himu isinuu hin beektanii jechuudha. Akkuma Raayyaan jedhe ummata kana qarqaarsa bishaan boottii binnee fi wannaa binnee fi roottoofa bitanii fi achi geessu usuu hin taane koottaa biyya jirtanii warra madaati garee ijaaraati yookaan chaalenjii garagara kana hojjedhaati dhageeffadha. Wannaa binneefi jechuudha makiinaa bishaan baasu binneefi akkuma uktaasni kenna qaaliif gaarii Raayyaa Abbaa Mancaa guyyaa dubbatanii jedhanitti jechuudha. Maal gochuu qabna wal ijaaraati tokkummaadhaan gamtaadhaan socho'aati ummata kana bakkuma inni itti handhuurri isaatti awwaalame san keessatti bishaan baasu boolla bishaanii qotanii fi bishaan haa ba'uufi yeroo hunda ammoo jechuudha. Wannaa jechuudha roottoo bitanii fi deemuu usuu hin taane jechuudha. Boolla bishaanii jechuudha bishaan burqisiisuu bishaan lafaa baasuu fi qabanii kana ammoo maaltu barbaachisa makiinaa bishaan baasu san bituun barbaachisa. Kanallee ammoo wal ijaarree tokkummaadha hawaasni biyya alaa jirtan hundi keessan jechuudha tokkummaadhaan wanta kana irratti hirmaannee lubbuu ummata keenyaa kana haa baraarru. Adha qeerroo biyya bulchutu beelaan qolee isaa gadi cabaa jira. Haadha goota nuu dhaluu dandeettitu adha ammoo jechuudha beelaaf dheebuudhaan ammoo madhumaan isii gogaa jira. Isiniif gala haadha goota akka waaqoo guutuu nuu dhaluu dandeettitu nuu da'uu dandeettitu adha dheebuuf qonqoodhaan lapheen isii kokkeen isii goggogaa jira. Kanaaf ammoo nu qabdi nu dhaltee nu qabdi. Dhageettanii nu qabdi ilmaan Oromoo kutaa 11 qabdi haati teenya Tabaale keessaa abbaan keenya Kabaale keessaa nu qaba.
nullee isaan qabna gatii ta'ee fi ummanni Oromoo bakka jirtanii tokkummaadhaan jechuudha waan kana sirriitti irratti xiyyeeffadha ija gumaatiin laala ija gumaatiin xingi godha sirriitti gadi qabaati iji gumaadha miti gadi qabaati ummata kana laalaati ummata kana bira haa dhaabannu keessattuu abbootii qabeenyaa silaa tarabbi raammata keessaa fudhate rabbi raammata isinitti haa buusu isin eebbisa isinin abaaru ummata dhageeffadha qabeenya keessan kana wallaahi jechuudha abbootiin qabeenyaa Oromoo qabeenyi kan kee ummata kanaan bareeda qabeenyi kan kee Oromoodhaan bareeda Oromoodhaan ala bareeduu hin dandeettu Oromoodhaan ala ammoo jechuudha uffanni ati uffattee wallaahi uffata sitti hin fakkaatu akka qullaa deemaattutti ilaali kasi uwwisee siin deemu qabeenya kan keessaan ammoo qabeenya godheetiin dhageetti sitti kennu ummata Oromooti siif gala uduummanni Oromoo sin jabeessini diini sin jabeessu kana beek abbootiin qabeenyaa biyya keessa jirtan baay'eetu jira maqaa keessan dhaanii kan hin finne ummata baaleetiif gurra banaa dhageeffadha keessattuu warri uteela garagaraa hojjetan keessattuu warri uteela garagaraa uteela mana nyaataa qabdan qamadii baalarraa gadi dhufuun ammoo buddeena buuftanii kanneen nyaachisaa jirtan biiraa isin wanna gootaniitiin naafxanyoota obaaftanii nutti macheessitanii nutti baaftanii qamadii garbuudhumachi keessaa gadi maddisan jechuudha sila isa kana gatii ta'eef jechuudha abbootiin qabeenyaa biyya keessa jirtanii ummata kanaaf gurra banaa ummata kanaaf ija keessan baqaffadha banaa ummata kanaaf ija keessan baqaffadha banaati ummata kana nuu qarqaaraa lubbuu ummata kana nuu baraaraa ummata kana bira nuu dhaabadhaa isiniin jechuu barbaada kana gara caalaa wanti ani abdii irraa qabu abbootii qabeenyaa ta'uuf jettu tana osoo hin taane warruma biyya alaa jirtan kana ummatuma Oromoo sababadhaa kan koo isinumarraa abdii qabna ummata abdataa hedduu tokko sin galatooffanna kanaafis illee jechuudha kan guddaa nuu gootanii ammallee jechuudha abdii guddaa sinirraa qabna kaafellee akka ummata kana lubbuu isaa nuu baraartanii haadha Oromoo tagaraa isii dheebotee garaa isii beela'ee akka beela baaftanii akka dheebuu baaftan abdii tokko isinirraa qabna jabaadhaa akkasuma ijoollee teenya waa isinii dhaabu dhageeffadhaa warri luluqqifattanii keessaa yaatanis jala jirtan gurra banadhaa dhageeffadhaa abbaan iyyatu ollaan birmataa jetti Oromoon abbaan iyyatu ollaan birmataa sagaxoota teenya dhageeffadhaa fakkeenya Nasrii Aanolee godhadhaa warroonni kolkoloonni sirba bichatti deebitanii jirtan tokkookii keessatti fakkeenya Nasrii Aanolee godhadhaa halkan lamatti miiliyoona 3 dhangalaase adda ammoo garaa haadha Oromoo jiisee jira siif gala garaa haadha Oromoo qabbaneessee jira fakkeenya Nasrii Aanolee godhadhaa waan gaarii hojjadhaa warri tokkooka keessa sirbitu warri YouTube daldaltu warri Facebook irra iyyitu hundi keessaduu jechuudha ijoolleen teen ufii yoo kaatan ummata Oromoo kaasuu dandeetta ummanni Oromoo akkasin bira dhaabatu gochuu dandeettanii jechuudha ufii keetii yoo sirba qofaadhaan dabarsite ufii keetii yoo tapha qofaadhaan ufii kan keetii yoo wanta biraatiin dabarsite ummanni Oromoo ni ko akkamisi birmata atuu rafaa jirta atuu sirbaa jirta eentu si birmata uduu ati raftu siniif gala uduu ati caffartu ummanni Oromoo kun hoo maal si godha ati ammoo yoo kaatee sirchootee ati kaatee yoo iyyattee ati kaatee yoo birmatte amma yoo an jedhe si'ii Oromoo miti gadi bayee shaaraa irraa amma yoo jedhe araba diqqannatti baay'ee kan namni diqqannatti yaa'u yan takkitti lamaan irra buusee jedheeni arami laal tooba isii ol saaqatteetiini maaltu gali jettee didii jettee yaatee natti dhufte Oromoonoo kana caaleedha Oromoon kufaa caccabaatiini maalumaaf iyyiti mucattiin tun jedhee natti yaa akka kanaafi isin yoo gadi baatanii yaa Oromoo uummanni baalee dhumataa jira jettanii gadi baatanii ijoolleen sikkoo mandoo gadi baatanii iyyitanii uummanni Oromoo jechuudha iyya kana isinii kaba'uu didu hin jiru isin ijoolleen kenna dhageeffadha yoo isin raftanii uummanni Oromoo isinii iyya isinii ba'uu hin jiru
ummanni ijoolleen keenya kan dhageettii dandeettii qabdan wallahi lubbuu ijoollee ummata baalee ka qisasasaa jiru ka ficcisiisaa jiru isin ijoollee keenya ka social media qabu fayyadamaa jiru warra follow gugurdaa qabu warra youtubera gugurdaa qabu warra tiktok keessa follower gugurdaa qabdan akka Nasrii Aanoleetitti hojjedha yeroo qabdu ummata keetiif kenni sa'aatii qabdu ummata kee kabeelaan dhumataaruuf kenni irratti hojjedha follow ati qabdu yoo adda ummata baalee kan beelaan dhumataa jiru beelan baasii maal si fayyada maan nu fayyada maan nu godha YouTube ati irratti jechuudha achi irratti waan argite hojjetteetiin dhageetti argataa jirtu yoo adda ummata keenya kana beela hin baasin maan nu godhatummaa nu maan nu goota ijoolleen keenya akkuma amma abbaan iyyatu ollaan birmate sinin jedhe ijoolleen keenya ka dhageettii dandeettii qabdan gadi bayaa iyyaa gaafa si iyyita ummanni Oromoo isinii birmata dhibbaan dhibbatti isinii birmata ummanni Oromoo gadi bayaa iyyaati ijoolleen si komandoo gadi bayaa iyyaati ummanni Oromoo isin bira dhaabata abdii tokko qabna abdii guddaa isaan irraa qabna ijoolleen keenya dhageeffadha surree gadi sissiteetiini jilbatti gadi sissiteeti wanna irratti hidhatteetiini Cama jijjiirtee surree jijjiirtee deemuun dura gadi bayi ummata kan kee kabeelaan dhumataa jiru qalbii isaa jiisi qalbii isaa fayyisi isi irra yoo hojjattan ummanni Oromoo sabni badhaa irratti hojjata isiniif gala challenge isiniin jedhe irratti challenge kun irra deebi'ee hojjatamuu qaba challenge kun ammoo jechuudha hojjatamee yoo namni hundi irratti hirmaatee jechuudha hamma tokko furmaata tokko nu hiraa deema furmaata tokko bakka rakkoo sanii irraa nu qannasaa deema kana badhinnaan irraa gadi taa'ee isinii dubbadha maaliif jidduudhaan irraa wanna gatii ta'eefi gadi taa'ee ajandaa godhee dhufe akkuma ijoollee Suudii ajandaa godhee dubbataa jiru kana gadi taa'ee walitti dhiibna haga rabbi irraammata nu godhee nu roobutti walumatti dhiibna dhageeffadha waliin dhiibnu isii tana inuma walitti dhiibna walirraa gadi teennu hamma rabbiin raammata gadi nu buusee nu roobee ummanni kun alhamdulillah hara galfannee jirra yaa rabbi alhamdulillah jedhee rabbi shukurii galchee ummata Oromoo galatooma ulfaadhaa jedheetini ummata kana qalbii isaa gammadee afaa isaa irraa nu baawutti jechuudha ummanni kun akka duraatitti quufa isaa ka duraatitti qananii isaa ka duraatitti nu deequtti qarqaarsi kun irraa cituu hin qabu qarqaarsa kana ji'arraan ammoo wama laakkoofna mitima ji'arraan wamatu kennama miti intala gaarraa bar hundi kenna dalagataa jira isii ji'arraa dhageeffadhu hin tuffatina kan biyya Arabaa jirtu kan riyaalaan daladdu riyaala sanirraa sitti illeen guddisu birriidhuma 100 lafa godhe birrii 100 adda biyyatti meeqa akka isheen taate beekta miti kan diinaaraan daladdus diinaaruma yookaan 10 takka lafa godhe 10 sun biyyatti meeqa akka isiin taatu beeki sun ammoo jechuudha wallahi yoo bishaan harcee kiiloo lamaallee bitteetiin jette isheen ammoo nyaattee of fajettee hara galfatteetiin jettu wallahi rabbi irraallee itti milkoofta irraa argatta rabbi irraallee jechuudha siif gala boru fuula rabbiititti illee jechuudha gaaddisa siitaati guyyaa cinqiisan jechuudha keerii illee dalagataa jirta keessattuu warri waa darbattee keerii illee dalagattee hin jirre ummata kana bira dhaabadhu keerii illee achumaan dalagadhu rabbiin keeriitti sii katabaati sii guyyaa cinqiisan ammoo jechuudha gaaddisa siitaati jechuudha siniif gala sheeka mitiyyuu sheeka taateenaan hin jedhinaan waanuma jirtu isinitti himutti jira jechuudha kanaaf ji'arraa jechuudha waa lafa buusaa deemuu qabna achi darbuu fi qabna ummata kana nu malee nama biraa hin qabani ummata kana haa birmannu isiniin jedha kanuma isiniin jedha kaajabbiloota koo yeroo biraa ajandaa oo'aa godhee jechuudha isinii dhufa ijoolleen keenya kana irratti jechuudha lafaa ka'a hojjedha ijoolleen keenya lafaa ka'a jabaan keenya ol deebitee ol haxaatee hin deemin yeroon kun yeroo gadi haxaatee baatee ummata Oromooti iyyitee ufii kan keetii tarkaanfattee tarkaanfii lammaffaa irratti ummata Oromooti iyyattee ummata Oromoo tarkaanfachiistu kana haga rabbiin namicha darbamaa ol abaaree rabbiin gadi abaaree nutti buuse kana nurraa buusutti rabbiin illee balaa isaatiin nu miidhaa jira balaa abiyyitiin ummanni keenya miskiinni jechuudha beelaaf dheebuudhaan saaxilamaa jira kana ammoo haga rabbiin raammata isaanuu godhutti rabbiin illee wanti roobuu dideef abiyyi achirraa darbachuu heda gaafa abiyyi achirraa darbame dirreen illee nagaa argattee ummanni illee nagaa argattee rabbiin illee raammata isaanuu buusa tana isumarra eeggannaa isuma kadhannaa rabbi achirraa isaa darbatu kana ammoo ummanni Oromoo irraa hojjechuu qaba bilchiginoochi
qoyaa amma mi'a gara bilisiginaa darba liliqifattaniyyuu sheer godha biraan nagaa boqqollaa miidiyaa boqqollaa isa jedhamu san biraan nagaa boqqollaan kuni dhageeffadha harreeni boqqollaa nyaattee jiraadhuma san albaatii jechuudha jiraadhuma maaliidha bulleessitee nyaanne gatii ta'eef bulleessitee gadi hin nyaanneef jiraadhuma isa uf keessaa gadi dhangalaafti qoyaame ka'eennu itti taabe ka'eennu itti laffa'e isin miidiyaan boqqollaa gadi baataniiti gadi baatanii ka abbaan tokko itti taabe ka abbaan tokko hirriba itti dhabee ummata kana bira dhaabatee ummata kana lubbuu isaa baraare isin boolla kamtu isin nyaate qara eessa jirtanii eenyumatu nuu gabaasaa isiniin jedhee jennaani kuntaala 200 jettaniitiin sanuu irraa murtanii ummata kana irratti dhiibba isinitti himaa qoyaa bada kolkoloota isinitti himaa likkii keessan amma isinii deeba arraba jaalattanii sariidhaan wallahi biltsiginnaanatu afaan isinirraa qabate kolkoloota raayyaa abbaa mancaa ummata oromoo bira amantii dhoorguudhaaf akka ummanni oromoo hin amanneef qabeenya ummanni oromoo itti dhangalaasee ummata keenya beelaan nu baasi jedhee itti ergee innillee akkasuma jechuudha isaanillee rabbi umrii isaanii nuuf haa dheeressu qabeenya kana baatanii ummata keenya lubbuu isaanii baraaruudhaaf barahaa keessa jooraa jiran barahaa keessa deeman isin ammoo kuntaala 200 jettanii miidiyaan boqqollaa maal abbaa keetii gabaafte bada jijjira boqqollaan bar harash jedhaa bar faayidaa takkan qabu jijjiraa keessa eentu nuu gabaasaa isiniin jedhee isin waamatee jennaani ummata sabaaf hirriba sa'aatii 24 hirriba dhabee ummata kanaaf hojjetaa jiru maqaa isaanii balleessuudhaaf isaan xiqqeessuudhaaf hawaasa kana bira isaan tuffachiisuudhaaf isaan amantii dhorguudhaaf miidiyaan boqqollaa gadi fuudhe qarqarsa gammoojjii baalee akkasii kuntaala 200 geessanii jiranii qaamaan dhaxxanii nuu gabaaftanii waan qabdanirraa ummata kana rakkoo ummata kanaa dhaxxanii nuu gabaaftanii jirtanii rakkoo ummata kanaa yuuduu nuu gabaasaa jenne cundhurri jechuudha Shimallis Abdiisaa badee ajandaa baay'ee ka qabutu na harkaa karaa qabatee maal godha isinii dhufa wallahi boru isinii dhufa geeffadha bara duraamu bara waggaa 3 dura jechuudha yeroo abiyyaangoo qabate san ummata keenya gammoojjii baalee keessa akka dhumataa jiru buqqa'aan takkaallee hin jiru jedhee miidiyaan boqqollaa dubbatee ture jechuudha dhaxxanii rakkoo ummata kanaa nuu gabaaftanii jirtanii boqqolloochi biltsiginaa miidiyaa biltsiginaa boqqollaa OBN moo maali kolkoloota ummata kalee dhukkubsate ummata onnee dhukkubsate ummata kaanseeriin qabe kaanseerochi eentu nuu gabaasaa isiniin jedhe dhaabbadha achumatti nurraa sariidhaan isin achuman nurraa dhaabbadha yoomillee taanaan raayyaa abbaa mancaa qaqqaaliiwwan kunniin dhageeffadha ol fuutanii gadi fuutanii dhara irra keettanii maal gootanii wallahi isaan ummata oromootiif qaaliidha wallahi fidaa isaa rabbii fidaa isaanii rabbiin nu haa godhu umurii teennarra rabbi akka isaaniititti dabalee isaan nuuf haa dheeressu fidaa isaanii rabbi nu haa godhu isaan yoomillee bakka guddaa nu biraa qaban rabbi keessa isaanii beeka ummata oromoo sababadhatu isaan beeka isin kolkoloota dhaabbadha taraa raayyaatiin madaaluu hin dandeettanii dhaabbadha ummata kolkoloota kana cundhuura Shimallis Abdiisaa biraan illee naagaa hin dhageeffatti jarattiin kolkoloonni hin dhageeffatti cundhuurri waa ajaa'ibaatitu borutti deeba irrumaatu dubbadha cundhuurri Shimallis Abdiisaa ati qabeenya oromoo fuutee goondariin geessitee miiliyoona 25 goondariidhaa fi goondarii gumaachite cundhuura Shimallis Abdiisaa cundhuura barbaqqee maqaa kana ittuma qadaade wallahi jechuudha fiideetuma xaqqatti godheetti qadaade baqqee naa jiraatu obbo umurii isaa dheerate cundhuura jechuudha ta nama ta'uu malee uf hin taane ta saba biraa fakkaachuu malee saba isii hin fakkaanne qabeenya oromoo fuutee jechuudha miiliyoona 25 fuutee eessa geessite naafxanyoota fiddee naafxanyoota kennitee jechuudha naafxanyoonni maal goote mootummaan naannoo Amaaraa kaleessa yoomii kaleessa mo'adha maal godhe
buraa jechuudha. Buraa itti fe'ee garaa isaa buraa. Garaa isaa ka boqqollaan guute jijjiraa kana. Bilisiginnaan maraatte ka isinii dhufa ka kanattan isin afarsa. Wallaahi isin afarsa isin gingilchaa qoyaa badahan saroota. Isinii dhufa torbee kana luka tokkoon isin dhadhaabee isin laala. Cunduura dhageeffataa jechuudha. Mootummaan naannoo Amaaraa ati miiliyoona 25 fuutee qabeenya Oromoo geessitee fi inni ammoo maal si godhe garaa kan kee boqqollaa sanirratti ammoo galabaadhuma xaafii galabaadhuma jechuudha qamadii sitti naqeetiin ol si deebise. Najasa karkarroo horii keenya ziiriidha horii keenya summii nafxanyaatiin fixuudhaa fi buraa feeteetii Oromiyaatti hin deebin nu hin barbaannu atummaa nyaadhuu fixi. Shimallis Abdiisaa biraan naagaa cunduurri kun dhufee dhaggeeffataa inni nuu jechuudha. Silaa hojii isii maali biyya bulchuu dhiifteeti warra laayivii waraabu dhaggeeffatti. Biyyaa yaatee asitti illee dhufteetiin bilbila laalti nama laayivii OMN'dhaaf cululleen telashaashee laalti warri ijoollee keenya lubbuu furaa jennee ergine biyyaa yaatee dhuftellee cululleen telashaasheetii fi OMN daawwatti jechuudha waan nama dhibu. Jarri jechuudha as deebitee nama daawwatti biyya bulchuu dhiiftee asin nu daawwatti jechuudhaan daawwata shargodhaa biraan naagaa cunduuraa Shimallis Abdiisaa shimee biraan gaa silaa buraa san akkuma gooteen haadha lixii akkuma gooteen fixii jedhan haadha lixii akkuma gooteen fixii shimee akkuma buraa san fe'atteen ufuma kan keetii jijjiraa atuu jijjiraadha. Ufuma kan keetii nyaadhuu fixi malee horii Oromiyaa keessa jiru horii Oromoo summii nafxanyaatiin ziirii mita. Ziirii nafxanyaatiin horii Oromoo fixuudhaa fi buraa sanfeetee miilaa Oromiyaa keessan seensisin. Buraa sanfeetee miilaa Oromiyaa keessan seenin kolkole. Shimee biraan gaa. Shimee biraan gaa. Abiyoot kaasaayee gaafa kam salphatee gaafa kam Oromoo didda galfate yoo jettanii gaafa hoolaa gurraatti eegee hin qabne. Hoolaa gurraatti dhageeffadhaa. Hoolaa gurraatti eegee hin qabne hoolaa gurraatti gurra hin qabne fuudhanii badhaasan jechuudha. Maaliidhaaf hoolaa eegee hin qabne re'ee eegee hin qabne maaliif kennaniif? Re'ee gurra hin qabne gurraatti maaliidhaaf kennaniif? Summii ziirii itti godhanii Oromotti gurraacha dhunutti addaadhu jedhaniini. Oromotti gurraachadhu hoolaa re'ee gurraatti san maaliidhaaf kennaniif beektani? Oromotti gurraachadhuuti Oromotti gurraacha ta'i dhiiga Oromoo dhangalaasii Oromoo gurraachessi nu nammo nu addeessi nutti addaadhu jedhaniitiin hoolaa sanitti ziirii godhanii hoolaa sanitti mita godhanii hoolaa sanitti jechuudha akkasi abiyooti kiyya badhaasan. Aboo bismillah abiyooti kaasaa erga gaafa isaanii hoolatti re'ee eegee hin qabne san re'ee gurraatti eegee hin qabne fudhatee achi galee Ushfa Oromoo jedhe. Oromoo jedhe. Oromoo uffeedhuma qabate. Oromoo inuma Oromoo dhiiguma dhangalaasu numa gurraachessu onneedhuma teenna gurraachessu qalbiidhuma nu cabsutti gadi taa'ee abiyooti kaasaa'ee jechuudha. Siniif gala. Daamiiti yaada Rabbi sabirii haa kennu. Rabbi obsa isii haa kennu. Kanaaf shimee nama maal nutti fide? Dhugaa Rabbi shimee nama maal nutti fide? Buraa fe'atee qabeenya keenya fuudheetiin uummata keenya kokkee qabeenya keenya fuudhee miiliyoona 25 nafxanyootaaf gumaachee ka'ee amma buraa fe'atee nutti galaara kuntaalli garaa boqqollaa. Kuntaalli garaa boqqollaa namni boqqollaa yaade sammuu isaa seeraan hojjetu. Bolooniin mataa isaa zirziriidha akkuma boqqollaa isaa addaan faca'a. Barqixxaa boqqollaa yoon godha jette tokko adduma facaa malee siifi qabatee wannan jedhu buddeena boqqollaa haga kan xaafiitiif ka garbuu ka qamadii fuutee akka barbaadde harguftu ka qamadii daqiiqaa kan boqqollaa sekendii tokko qabattee dhaabachuu hin dandeettu adduma harcaa jechuudha. Sammuu warra bilchiginnaa waan boqqollaa nyaatanii fi adduma harcaa akka namaatitti yaadan akkuma boqqollaa sanitti yaadanii jechuudha warri bilchiginnoochi. Kanaaf Shimallis Abdiisaa buraa feete san nu dheebuu buraa hin qabnu dhaba buraa hin qabnu dhageeffadhu. Uummanni keenya beelaan haa dhumatee lafa abbaa isaa irratti awwaalamu horiin keenya beelaan dhumatee lafa isaa irratti haa awwaalamu malee
horiin keenya dhageeffadhu haa achitti dhumu malee buraadhuma naafxanyaa nyaachuu hin qabu. Summii itti gootee jirti. Buraadhuma naafxanyaa horiin keenya qammasuu hin qabu. Jiila godhadha. Kuntaalli garaa boqqollaa buraa fe'atee nutti gala. Salphataan ajaayaan jazbaan xiraan kuni buraa fe'atee nutti gala maqaa Oromoo baatee jechuudha. Maqaa Oromoo baatee buraa fe'atee buraa naafxanyaa ziirii itti gootee horii Oromoo fixuudhaaf summii itti gootee summii itti facaaftee summii itti firfirsite fuutee Oromootiin hin galin shime cundhuura fuutee Oromootiin hin galin horii Oromoo fixuudhaaf jettee buraa san fuutee buraa makiina 52 jettee miti ufuma kan keetii guyyaa 52tti nyaattee fixxee ji'a 52tti nyaattee fixxee galoo kan kee keessatti gibbii kee keessatti huladhu ufuma kan keetii nyaadhuu fixi. Kaati horii Oromootiin fixu hin jiru iyyuu sirraa naqqaanee jira sirraa beekannee jira. Kanaaf shime dhaabbadhu Oromoo irra. Dhiiga Oromoo kan dhangalaasaatti si gayaa amma summii naafxanyoonni buratti firfirsite fuute uummata horii Oromoo fixuudhaaf hin deemin. Kokkee Oromoo gossuudhaaf hin deemin bada shimee rabbi kokkee kee haa gossuu bada ka garaa boqqollaa. Kana siin jechuu barbaadu. Kanaaf wanta akkasii horii uummanni keenya